Amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaadder Maayik Haamar waldhabdeen mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru akka karaa nagaatiin furmaata argatu waliigalteen Piriitooriyaa akka guutummaatti hojiirra oolu. Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi biyyi isaanii akka yaalii taasisaa jirtu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Keenedii Abaatee Finfinneerraa erge itti aanee sinii dhiyeessina waliin caqasne. Ambaasaadder Maayik Haamar guyyaa har'aa Finfinnee keessatti ibsa oduu gabaastootaaf kennaniin turtiin tibbana kana Itoophiyaa keessatti taasisanii walitti bu'iinsi biyyattii keessa jiranu akkaataa marii nageenyaatiin hiikamuu qabanu irratti akkasumas haalli nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiru akkaataa itti fufuu danda'u irratti marii taasisuu isaanii dubbataniiru. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa keessatti mallatteeffame haala gaariidhaan waggoottan lamman darbanii fi itti fufuu isaa akka dinqisiifatan kan himan Maayik Haamar nageenya waara qabeessaa ta'e mirkaneessuudhaaf garuu guutummaatti hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isaa jala muranii ibsaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa akkaataa guutummaatti hojiirra oolchuun danda'amu irratti gamtaa Afrikaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa naannoo Tigraay wajjiniin mari'achuu isaanii kan himan Maayik Haamar fuuldurattis wanneen ta'uu qabu jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhaniiru. Qabxiiwwan walgahichaa guutummaatti hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuudhaaf sababaa wal waraansa sanaan namootan jireenya isaaniirraa buqqa'an nageenyi isaanii guutummaatti eegame gara qe'ee isaaniitti deebisuun xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba. Hidhattoonni duraanii hidhannoo hiikkatanii gara uummataatti deebi'anii jireenya isaanii hundeeffachuun mirkanaa'uu qaba. Akkasumas dhimmoonni guguddootaan marii siyaasaatiin hiikamuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi walabummaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gargaarsa isheetti fufti. Wiirtuun tumsa Itoophiyaa wajjin qabnus kanuma jedhan. Hidhattoota naannoo Tigraay duraanii gara hawaasaatti deebisanii dhaabuu irratti bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay fedhii qabaachuu isaatii fi hidhattoonni duraaniis fedhii qabaachuu isaanii kan ibsan Ambaasaadder Maayik sochii kana mirkaneessuudhaaf biyyi isaanii akka gargaarsa ishee itti fuftus ibsaniiru. Sochiin namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara jireenya isaaniitti deebi'u akka quubsaa hin taane kan himan Ambaasaadder Haamar waraanni Eertiraatii fi hidhattoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane lafa Tigraay keessaa qabatanii jiran guutummaatti gallakkisanii akka bahuu qabanu hubachiisaniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame addunyaa irratti walwaraansi taasifaman keessaa isa hamaa ta'uusaa kan ibsan Ambaasaadder Maayik Haamar gara walwaraansa sanaatti deebi'uudhaaf sababni kamiyyuu jiraachuu hin qabu jedhaniiru. Humnoonni kun hidhannoo isaanii hiikkatanii gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu. Isaanis ni barbaadu. Yuunaayitid Isteetsi kanaaf gargaarsa ni taasifti. Hidhattoota duraanii 75,000 ta'an gara jireenya idileetti deebisuudhaaf gargaarsi maallaqaa barbaachisu akka jiru beekna. Kanarratti kaleessa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa fi sana dura immoo Jeneraal Tsaadiqaan wajjin dubbannee jirra. Akka fedhii guutuu qaban ibsaniiru. Karaa biraatiin walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru. Karaa nagaatiin akka furmaata argatu Yuunaayitid Isteetsi yaalii gochaa jiraachuu ishee Ambaasaadder Haamar ibsaniiru. Lola itti fufee jiruun kan ka'e gara naannoo Amaaraaf Oromiyaa deemuun rakkisaa ture. Haa ta'u malee Ambaasaadder Maasingaan mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan haala marii nageenyaa taasisuun danda'amu irratti fala barbaadaa jiru. Yaaliin kun yeroo hundaa isinitti himamuu dhiisu mala. Guyyaa guyyaadhaan waan kanarratti hojjechaa jiraachuu keenya dubbachuun barbaada. Karaa Oromiyaatiin yaaliin Taanzaaniyaa keessatti taasifame fiixaan hin baane jennee yaalii keenya hin dhaabne. Biyya Noorwee wajjin ta'uudhaan yaalii keenya guutummaatti itti fufnee jirra. Yeroon as dhufu hunda dhimma kanarratti muummicha ministeeraa wajjin nan dubbadha.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi Ervin Maasingaa ji'a ebilaa darbe yommuu imaammata biyyi isaanii Itoophiyaa irratti qabdu ibsan hidhattoonni naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessa socho'an fuula isaanii gara marii nageenyaatti akka deebisan waamicha dhiyeessanii turani. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'a adoolessaa darbe haasaa taasisaniin hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin mariin nageenyaa taasifamaa jiraachuu isaanii ibsanii dhaabbilee hidhattootaa kana keessa tokkummaan waan hin jirree fi mariin nageenyaa sun akka qormaanni isa mudate ibsuun isaanii ni yaadatama. Mariin nageenyaa kun taasifamaa jiraachuu isaa ilaalchisee hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiranurraa wanti ifatti beekame amma ammaatti hin jiru. Tole. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti hagayya 16 bara 2016 xayyaara Finfinneerraa gara Maqaleetti balali'uu fi qophaa'e keessatti hojimmaata aviyeeshinii haala cabseenii jeequmsaa fi hokkora uumaniiru jedhamanii namootni himataman irratti abbaan alangaa himannaa ifatti dhiyeesseera. Abukaatonni himantoota kanaa waan jedhan dabaluudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasaa qopheessite qabdi. Walitti ni dhiyaata. Abbaan alangaa har'a dhaddacha abbaa dabaree mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa irratti himata namoota 6 irratti banee jira. Himata kanaanis namoonni 6 galmee Yohaannis Daani'el jalatti jiran kan himataman yoo ta'u, namoonni kunneen dambiiwwan aviyeeshinii cabsuu fi hagayya 16 bara 2016 Finfinneerraa gara Maqaleetti xiyyaara balali'uuf ture sababa haala qilleensaa tureen balalii haqame irratti jeequmsaa fi hokora uumuudhaan shakkamanii himanni har'a abbaa alangaatiin irratti banameeraa jiran abukaatoon himatamtoota. Himatamtoota kanneen keessaa abukaatoon namoota 4 ta'uu isaanii kan ibsan Aadde Beeteleem Alamne himata dhiyaate sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan የመጀመሪያው ክስ በሁሉም ተከሳሾች ላይ በ6ቱም ተከሳሾች ላይ አውሮፕላንን ያለአግባብ መያዝ ወንጀል himanni inni jalqabaa fi himanni inni lammaffaan himatamtoota 6 jechuun hunduma isaanii irratti kan dhiyaate. Himanni inni tokkoffaan xiyyaara seeraan ala qabataniiru kan jedhu yoo ta'u, kunis kan seera yakkaa keewwata 507 keewwata xiqqaa tokko jalatti tumamee darbaniiru kan jedhudha. Himannichi kan irratti dhiyaate. Inni lammaffaan ammoo seera yakkaa keewwata 440 keewwata xiqqaa 50 jala kan jiru wal ta'uudhaan seera kana cabsaniiru jechuun seera yakkaa 3250 fayyadamuun walitti hidhuudhaan bakka tokkotti kan ittiin himatamanidha. Himanni kunis hundumti isaaniiyyuu qooda fudhattoota yakkichaa ta'uun hojjetaa mootummaa bakka hojii isaatti akka inni dirqama hojii isaan baane mormuu fi ajajamuu fi diduu kan jedhudha kan isaan ittiin himataman. Himanni inni sadaffaan obbo Yohaannis Daani'el qofaa irratti kan baname. Innis labsii yakkaa kompiitaraa 958 muraa 2008 keewwata 13 keewwata xiqqaa 3 jalatti kan tumame darbuudhaan viidiyoodhaan maqaballeessii kompiitara fayyadamuudhaan tamsaasame jechuudhaan kan himanni kun irratti dhiyaate jedhan abukaatoon himatamtoota Aadde Beeteleem. Abukaatoon himatamtootaa kun namoonni himataman himanni isaan qaqqabuu fi dhaddacha irrattis himanni isaan irratti dhiyaate dubbisachuufis eeraniiru. Poolisiin federaalaa yakka shororkeessummaatiin shakkee gaggeessaa turuusaa kan yaadachiisan abukaatoon kun galmeen kun gara abbaa alangeetti yeroo darbu himata himatamtoota irratti baname keessaa himanni yakka shororkeessummaa kan hin jirre ta'us eeraniiru. ከዚህ በፊት ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ሲያቀርብ የሽብር ወንጀል መሰረት አድርጎ ነው የምርመራ ጊዜ ተሰጥቷቸው የነበረው። Kanaan dura poolisiin yeroo dabalataa qorannoodhaaf mana murteennaa gaafachaa ture yakka shororkeessummaa bu'uura godhachuudhaan ture. Haa ta'u malee qorannoon kun erga xumurame booda abbaan alangaa har'a yeroo himata banu tumaalee yakka shororkeessummaatiin ala jiraniin kan inni himate. Himata baname kana keessattis yakka shororkeessummaa kan ibsu tokkollee hin jiru jedhan abukaatoon himatamtoota Aadde Beeteleem. Himannaan namoota 6 kana irratti dhiyaate mirga wabii hin dhorku jechuun dhaddacha irratti abukaatoon himatamtoota falmuu isaanii Aadde Beeteleem eeraniiru. ዋስትና ጥያቄ የሚከበርላቸውና በመሰረቱ ዋስትና የሚያስከለክል አይደለም የተከሰሱበት ድንጋጌ mirgi wabii akka kabajamuuf gaafannee falmi taasisneerra. Tumaan ittiin himataman kan mirga wabii isaan dhorkisisu miti. Nutis tumaalee kanneen bu'uura taasifannee mirgi wabii akka kabajamuuf gaafanneerra. Abbaan alangaa gamasaatiin yakkichi walitti baay'achuu fi adabbii cimaa kan adabsiisu ta'uusaa ibsuudhaan mirgi wabii
akka hin eeyyamamne mormeera. Himatichi walitti baay'achuun isaayyuu himatamtoonni seeraan ala mana sirreessaa akka tursiisaniif yaadameetii kan jedhuun kaafnee murtee dhaddacha ejibbaataa tokko tokkos ibsuudhaan falmi taasisnee jirra. Manni murtee bitaaf mirga erga dhaggeeffatee booda dhimma mirga wabii kanarratti jala murtii kennuudhaaf fulbaana 7 bara 2017 beellameera jedhan abukaatoon himatamtootaa Aadde Beetleem. Dhaddachi har'aa gaaffii mirga wabii himatamtootaa irratti jala murtii kennuudhaaf fulbaana 7 bara 2017 beellamee jira jechuunis abukaatoon isaanii eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahidaamxoo Finfinneerra.